كنا بيسمى موبايل بيسمى كبارتا فيديو كبارتا كلا نتولا kemudian pas bukunna sagal yolan de ergawal fakata dabarsa ergawal fakata ribata dola cuntu energi pas bukunna sagalis bukunna nu kanisi energi bukunna sagal itu namota alama yero ini ada apa betul Yesus Kristus yero ada apa bukannya Quran retemu sorbatan lama gafa neru wargin Dr. Lukas gafa barresu si qalbi anin barrese bukannya to kula kosa burra qalbi guddaadhaan yaada guddaadhaan qorannoo guddaadhaan anin barrese Theophilus nama jedhamu fi hojii ergamoota bukanyaa tokko fi bukanyaa tokko lakkoofsa sadiirraa fi Masih bukan nato kurra gafada tani lal tani qalbi gudda anin barrese oran no gudda anin barrese investigation guddan ittikenne barrese anni barrese jal qaba kaase hamma mattechu do kanatti gafalalu namota gare la margina timi la margina tokko timi ergamota olichati bukonna sagal kesa sajiro timi ergamota olichati Inni timi lama fanemo timi warra gabaa keessaa galanii timi warra addunyaa tajaajilaa keessaa ba'anii inni kun boqonnaa 10 inni timi jalqabaa suni timi warra 12 Yesus Kristos waammatee dhumarratti ergama guddicha isaanitti kenne namoota bori mootummaa waaqayyoo keessatti dabalamuuf jedhan yookiis immoo hojii hojjechuuf jedhan kana isaan keessatti hargee warra waggaa 3 ja'a isaan leenjiseedha gooftaa Yesuus. Tiimii ergamoota hoolichaati isaan kun yookiis immoo garee ergamoota hoolichaa keessa warra jiranii. Isaan keessaa kan hir'atee nama tokko qofa. Namni achi keessaa hir'atee Yihudaa. Yesuus Kristos ergamoota hoolichaa kana waggaa 3 ja'a Kana jechuun namni tokko digrii barate waggaa 3 haga waggaa 4 yommuu medical doctorii ta'e barnoonni isaa medical yoo ta'e medical education yoo ta'e waggaa amma waggaa 5 waggaa 6 turuu danda'a kolleejii keessa. Gooftaa Yesuus Kristos garuu giddu galeessummaadhaanii waggaa 3 ja'a isaan barsiise. Kana jechuun guyyaa 390 isaan barsiise. Gaafa duubatti immoo deebinu Isaayyaasii fi Hisqeel fa'aa kan waaqayyotti dubbatee godhaniidha. Wala Ermiyaasi cinaacha isaa tokkoon guyyaa meeqa ceese? Bisadii fi 60 Hisqeel 390 karaa tokkoon immoo guyyaa 40 wala kun hundumtuu kan agarsiisu even amma ergamoota boqonnaa hojii mul'ata boqonnaa 12 keessa gaafa fudhattan 13 keessa gaafa fudhattanii waggaa 362 which means isa Yesuus Kristos duuka buutota leenjisee isa allegorical speeching jedhamu isa gooftaa Yesuus Kristos agarsiise sana isa kan mul'isudha jechuudha. Gaaddisa ture waan ta'eef. Iddoo kanatti kan inni dubbatu warra 12 boqonnaa 9 keessa gaafa ilaallu warra 72 immoo boqonnaa 10 keessatti lama isaan ergeera. Lama ergamuun isaanii baay'ee bareeda. Garuu kan isin dhibu lama warra ergaman kun hundi isaanii Yesuus dhiisanii galan. Kan Yesuus dhiisee hin galle warra sirriitti isa hubatan qofa. Warra sirriitti ergamicha baran qofa. Boqonnaa 9 irra gaafa dhaqxanii 12 sana argattu. 12 keessaa tokko tapha keessaa ala ba'ee maaliif tapha keessaa ala ba'ee akka mootummaan barbaadutti akka seerri mootummichaa barbaadutti jiraachuu waan hin dandeenye. Hoogganaa mootummaa sanaa yookiis gaggeessaa mootummaa sanaa dabarsee waan kenneef gooftaa Yesuusiin. Osoo namni hin ajjeesin ofii of ajjeese. Osoo namni hin balleessin ofii of balleesse. Warri 11 kaan garuu tokkotu shakkituudha malee Toomaas warri kaan ergamicha fudhatanii akka inni jedhetti deeman warri 72 kun garuu kan baay'ee sin dhibu
hinubanne garuu otoo nubatin tajaajilaniiru. Maal tajaajilan yoo jettanii hafuura hamaa baasaniiru. Harka isaanii dhibamarra kaa'anii fayyisaniiru. Dinqii hojjetaniiru. Mootummaan Waaqayyoo dhufeera jedhanii namatti lallabaniiru. Dubbii gurguddaa dubbataniiru. Garuu kan isin dhibu nama fayyisanii ofii isaaniitti deebi'anii du'an. Nama jijjiiranii ofii isaaniitti deebi'anii badan. Maaltu isaan balleessa yoo jenne waan Waaqayyoo akka isaan hubatan barbaaduu fi hubachuu hin dandeenye. Hubachuu hin dandeenye. Waa'een ergamoota walichaa 12 suni dhoksaa mataa isaatii qaba. Baay'ee kana keessa utuu hin galee guyyaan lama iyyuu hin ga'u. Dhoksaa mataa isaatii qaba. Sababni isaa qomoon Israa'el 12 ergamoonni walichaa 12 inni kun hiika mataa isaatii qaba macaafa qulqulluu keessatti. Garuu warri 12 kun jireenyatti akka galanii fi gooftaa Yesuus Kiristoos isaan waameera. Kana kan nuti arginu wangeela Luqaasii boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irra gaafa dhannee 18 irra dhannee gaafa laallannu maqaan keessan galmee jireenyaa irratti caafamuu isaatiif gammadaa malee waan seexanni hiyyee ba'eef maal hin ta'inaa gammadina jarri seexana baaste jarri seexana hiyyisiiste jarri hojii gurguddaa hojjette jarri halleluyyaa jette heeyyite garuu kan isin dhibu gooftaa Yesuus Kiristoosiin wajjiniin hafuu hin dandeenye jarri sana. Sababni isaa waan hubachuu qaban sana hin hubanne waan baruu qaban sana hin barre. Maqaan isaanii galmee jireenyaa irratti caafameera garuu deebifamee haqame akkamitti akkas jetta yoo naan jettanii Museen akkas jedhe saba kana lafarraan fixa jedhee gaafa Waaqayyoo Museetti dubbatu maal jedha hanaan maqaa koo galmee jireenyaa irraa haqi malee saba kana hin balleessitu hin fixu dura anaan haqiiti kana jechuun duran du'ee sana booda sabnaa du'uu hin jennu samiirraan haqiiti lafarra nan jiraadhaa jechuutti qabu. Rajul maqaa maqaani Museedha. Musee abbaan isaa Amraami. Musee Amraam kan jedhamu mootummaa Waaqayyoo keessaa anaan haqiiti sana booda saba kana fixe jennaan Waaqayyo maal ta'e garaa laafe. Ergamoonni walichaa iddoo kanatti galmee jireenyaa irraa hin naqamne maqaan isaanii. Naqamne Yihuudaa irraa kana fe'e. Toomaas illee carraa deebi'uu argate. Toomaas illee carraa deebi'uu argate. Hin shakke shakkuun gaarummaas qaba gadhummaas qaba. Gooftaa Yesuus Kiristoos sababii shakkuu Toomaasii fi waan guddaa dubbate warra otoo ijaan nan argin anatti amanan isaan maal haa ta'an gammadan gammachuu qabu isaan gammachuu guddaa qabu. Iddoo kanatti galmee jireenyaa irratti maqaan isaanii caafameera garuu akka jirutti deebi'ee haqame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 66 namni argate duunaa dubbise lakkoofsa 66. Yeroo sanaa jalqabanii bartoonni isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. 6:66. Yeroo sanaa jalqabanii bartoonni isaa keessaa baay'een gara booddee deebi'an. Baay'een gara booddee deebi'an. Ergasii isaa wajjin hin adeemne. Warri deebi'an kun eenyuun yoo jettanii warra 72 wangeela Luqaasii boqonnaa 10 irra jiranidha. Isaan ergamoota isaa keessa ergamoota ta'anii ergamaniiru mishinii fudhataniiru ergama fudhataniiru garuu itti gufatan maaltu gufachiisa yoo jenne immoo duubatti deebinee yoo laalle isin buddeen waan argattaniif na duuba buutan malee bakka waa'een koo isiniif hin galleedha. Kana qofa miti. Namni dhiiga koo hin dhugne foon koo hin nyaanne anaaf kan malee ergamoonni kana fudhachuu dadhaban kan duubatti isaan deebise isa kana utuu duubatti deebitanii dubbistanii. Warri 12 garuu gooftaa Yesuus Kiristoos warra 12 kana itti galagalee 67 irra meenaa dubbisimne achuma. Yesuus yommus warra 12 warra 12tti galagalee eeshi isinis immoo adeemuun barbaaddu? Adeemuu barbaaddu. Nadiisu barbaaddu warra meeqaatti 12tti galagaleetu Aster Masarat deemuu barbaaddaa. Aster deemuu barbaaddaa gooftaa Yesuus sana obbo Taammane deemuu barbaaddu keessan maqaa keessan deemuu barbaaddaa. Deemuu barbaaddu qajoo deemuu barbaaddaa gooftaa Yesuus sana deemuu barbaaddu itti galagalee
duraan ergamoota isaa keessaa baay'een ni jedhamu Luqaasii boqonnaa 10 lakkoofsa tokkorra warra jiranidha warra 72 isaa akkuma jirutti girristee wal fudhattee badde jedha maaltu balleessa yoo jettani isaanii lafa daabboon jiru malee lafa sangaan qalamu malee lafa hoolaan qalamu malee lafa biriin gurguddaan itti kaffalamu malee tajaajilu hin jaallattu jedha mana abbaa qabeenyaa baay'ee irra naannoftee sangaa baay'ee jijjiskitee konferensi baay'ee irratti hoolaa baay'ee ree baay'ee fittee jira hennaannof hamma yesuusii isa namni sinii qalu isaati waan qobaa baatee natti fakkaate dhugaa waan kottu meessi waan mootummaa waaqayyoo irraa achi fakkaate as kotta maal keessa isaan kana yesuus argeetu isnoon deemuu barbaadu jedhe sana booda arka baasee the fastest person nam baay'ee rifata Petros akkas no kun hin ta'u gooftaa si dhiisne gara dannu qabnu yoo duune sitti yoo jiraanne asitti jiraanna malee gara si dhiisne dannu qabnu iddoo kanatti dhoksaa Yesuus kan itti dubbate warra isa wajjiniin hafan utuu hin taane warra isa dhiisanii deemanitti dhoksaa dubbate jechuudha Luqaasii boqonnaa 10 irraa maal jedhee itti dubbate midhaan sassaabamuu danuudha midhaan baay'eetu jira midhaan gaafa jennu midhaanuma isaa qamadii gabruu yookiin immoo kirooppii biraa miti gosa midhaanii kan biraa miti maadha nama agarsiisa midhaan sassaabamuu danuudha herregamoonni hojjettoonni garuu maalidha muraasa innoodha hojii baay'ee hojjetaa xinnoo kanaaf hojjetaa akka inni baay'ifatuu fi abbaa maasichaa maal godhaa isa gaafata kan itti dubbatame warra 72ti hubadhaa warri 72 amalli isaanii maal yoo jettanii amalli warri 72 yeroo seexanni iyyuu argu siyyummoo sagalee ishee sirriitti ol kaastee akka isheen caraastu barbaadu Udah itu terbeda. One setan di sini hiyef malin dayna. Yo madina. Iyun setan apa iya salpana itu. Kalau kamu mitim, harga kesan nomor harga di mama Faisa. Mandara sanatti mootummaa waaqayyoo dhiyaateera jedhaan laba kana hundumaa godhaniiru jarri kana godhanii didichanii gammadanii gaafa deebi'anii Yesuus Kiristoos riippoortii gaafa isaan fidanii inni riippoortii hin barbaanne maal barbaade jijjiiramuu isaanii barbaade. Argaa karan isinitti agarsiisu isa kana baay'ee yoo tajaajille iyyuu baay'ee yeroo dheeraa mana waaqayyoo keessa yoo turre iyyuu wanti nuti beekuu qabnu wanti ijoon jira keessumaa akka tajaajilaatti waaqayyo wanti inni nu beeksisuu barbaadu wanti inni nu hidhachiisuu barbaadu mootummaa waaqayyoo keessatti waan gurguddaa afur hin beektan yoo ta'e tajaajiltoota taatanii baay'ee fagoo deemtan ani kun jireenya koo irratti hojjeteera waan nama isinitti himuudhaaf jedhu kana sammaa akka seensaatti kan introdakshinii isinitti kaasee jireenya koo irratti waan hojjeteera wanta nama isinitti himuudhaaf jiru maloota kanatti fayyadameera beekumsa kanatti fayyadameera mana waaqayyoo keessa cimsee na dhaabeera deeggaraa mootummaa waaqayyooti garuu miseensa waldaati qaama Kiristoos akkan ta'u na godheera sababi isaa maanni yoo jettanii yaada waaqayyoo nuuf qabu yoo sirriitti hubanne malee lafa ta'e geenyee gubachuu dandeenya lafa ta'e geenyee dhaabachuu dandeenya rakkina qofa miti kan isin dhaabu milkaa'innis isin dhaabuu danda'a gaafa milkooftan karaa waaqayyoo akka irra deemu akka irraa isin deemtanii fi inni barbaadurra yoo hin deemtan ta'e milkaa'ina argattaniin milkaa'ina biraa galmeessisuu hin dandeessan yoo ta'e tajaajilli keessan amma gara gooftaa dhaqxanitti yookiis amma gooftaan gara keessan dhufutti gara biyya lafaa kana dhufutti yoo hin deemu ta'e jireenyi keessanii guutuu ta'uu hin danda'u jechuudha waaqayyo isin keessatti nama baay'ee arga tokkoon tajaajila ofii isaatii waame keessatti macca baay'ee arga nama baay'ee arga waaqayyo tajaajilli inni nu waamuu fi tajaajilli inni akka nuti kenninu barbaadu nama baay'ee gara ofii isaatiitti dachaasuu fi nu keessaan waaqayyo hojjechuu fi nutti fayyadamee warra fagaatan ofitti dhiyeessuu fi warra badan barbaaduu fi warra kufan kaasuu fi warra du'an jireenyatti deebisuu fi hafuuratti warra du'an
Kanaaf jireenya waaqayyoof malu jiraachuu kan nuti dandeenyu yoo waan waaqayyoo akka ta'u akka nuti taanu isan ni barbaadu sana ta'uu dandeenya qofaadha. Yeroo tokko ni hiriyaan keenya tokko biyya alaatti dhufee cidha godhate. Cidha sanarratti affeeramnee gaafa nuti deemnu viidiyoon ture namoota baay'eetu argame sirratti baay'ee utaalaa ture. Sana booda ana amaluma kootiin keessuma kootiin faarfadha malee baay'ee utaalu. Faarfannaan sun naa ta'ee jennaan yookiin immoo na tuqee jennaan milikkita wayii agarsiisa. Milikkita agarsiisu sana immoo utaalee agarsiisu akka warra kaanii. Sana booda amma hundi keessan utaaluu qabu yommuu jedhan. Mana keessa galee roorsaa qopheessanii isa nyaannee baay'ee gammada. Amma dandeen tala fudhanna waan ta'eefi hunduu faarfachaa mana kanaa gadi ba'uu qabaa hin marsina gidbii kanatti jedhan. Kana booddee namni as keessa jirru faarfachuu dhiisuun hin danda'amu waan ta'eef qophaa'edha. Hundi keenya iyyuu pirootokoolii keenya eegganneerra. Konkolaataa mataa keenyaa qabannee deemna. Achiin booda erga jettanii jennee faarfachuu jalqabna. In faarfannaa, in utaallaa, gammadna. Achiin booda otuma faarfannu akka saawundi siistemii yeroo ibsaan irratti badee takkaadhumaan qaxxeedha. Jara namaa taatan maaliif dhaabdan tokkas dafqinuu tokkas utaalluu tokkas gammannu maal hojiin keessa maal dhaabdan faarfadhaa itti fufaa jedha. Joonati hin beektu gowwaadhaa kan jedha. Maali jennaan faarfannaan namaa koo kan kaameraatti malee kan gooftaa miti jedha. Amma kan nuti faarfannee fi kaameraadhaaf faarfanne. YouTubeidhaaf malee, TikTokiidhaaf malee gooftaa miti. Tajaajilli bara kanaa baay'ee isaasi kan TikTokiiti malee, kan Facebookiiti malee gooftaa miti. Ergasii nan fadha. Baay'een isaa jechuudha. Yeroo faarfannu yeroo tajaajillu miidiyaatti darbuu qaba ni sugu. Garuu mootiifiin nuti ittiin dabarsinu sun mootiifiin nuti ittiin tajaajillu suni private gainiidhaaf ta'uu qaba. Wayin itti argadha jennee yaadna yoo ta'e. Kanaaf gooftaan maal jedhe sooressicha sanaan ati gatii kee lafarratti argatteetta. Pastor Park namni jedhamu immoo bara 1987 biyya Kooriyaa keessatti dhuga ba'umsa isaa baay'een keessan beektu gaafa du'ee awwaaluuf jedhan gara jireenyaatti deebi'e seenaan isaa baay'ee beekamaadha. Hin argattu kitaaba ta'ee ba'eeraa yuutuubii irra jira iddoo garaagaraati. Paastaroota baay'ee miidiyaa irratti beekaman dhiibbaa gurguddaa uuman hin argeen. Paastaroonni kun maal asii godhu gooftaa iddoo kanaa maal hojjetu si ol keessaa jedhee gaafan si ol gaafan natti agarsiisu gaafan achi keessatti argu dhugumaan na tajaajilaniiru dhugumaan ani itti fayyadameera garuu isaanii of mul'isan malee nan mul'isne kanaaf si olitti nan mannaa jedhan. Hanoo abdii maalan qabaree erga akkas ta'e jennaan jireenya ittan si deebisaa dhagiitii dhugaa wayii qabeenya qabdu gurguriitii ittiin wangeela koo bal'isi garuu immoo jiraadhu. Tajaajila gooftaaf malu kan nuti jiraachuu barbaadu dandeenyu yoo waan gooftaan akka isaaf jiraannu sanaaf waan sana yoo beekne qofa. Waan jiraannu sana yoo hin beeknu ta'e akkamitti akka jiraannu hin beeknu yoo bakka jiraannus hin beeknu. Yeroo nuti jiraachuu qabnu yeroo itti nuuf kenname yeroo hammaa qaba. Yeroon fayyinaa yoomi hamma. Nuti fayyineerra. Warra hin fayyine kana immoo kan nuti itti fayyisuu dandeenyu yookiis gara gooftaatti fiduu dandeenyu yoomi hamma. Yeroo nuti qabnu hamma. Hammatu keenya malee bori kan keenya miti. Bori nuti hin godaannu. Yeroo keenya gaafa finnu, hojii keenya gaafa finnu, filaati mootii irra godhame kan koo godheera. Hundi keessan akkasii hin jenne. Gaafa jireenya keenya fidnu asirraa mishinii keenya gaafa finnu, assaayimentii keenya gaafa finnu gara gooftaa deemnaa jechuudha. Kanaaf gooftaan hamma yeroo nuu kenname kanatti akka nuti isa beekne isaaf hojjennu isa wajjiniin deemnu gooftaan ni barbaada.
موتما واقعيو كيستي وان غودا افو بيقولن دو سنسلا سنوكا اما غير كبتي جوت دفير وان غودا افو تجايتو دغافتاني جو وان غودا افو موتما واقعيو كيستي بيقول كان يو كيكني اكير غمون ترباتمي لمان سن غفتن غفنو اكا ساول فا غفتن غفنو اكا سلامون نمرت غفتن غفنو غلما واقعتول فما دران ديغي ديبيسي هجاره دبرتي دبا سدي ليغالي دبا تربا الليغالي فوده غسلمون بايز دبرتي باي فوده غسلمون كما تقول الرجل كما تقول هيرو دبا سدي جاتمي شني دبرتي تقول ويا ميكا تكرنا نه مالت برغو الرجل غسدي ويتي تراني شيغا دبرتي تقول ايمن ميغر كما تقول هيرو دبا سدي جاتمي شني ميغر 3.4 وانا كذي لا ما توقع تربة وقال لما في شيء تربت ديبي برجع دبرتي تقول هذا ممكن رنا نيج وقال ما يبغى كم دبرتي تقول توم نسام بديبا كنا كم تيجيريون كان بلس جلكم نسات وله توم نسام بدي يهودا بايزه تجاهلا جماعة يهودا يولانتن أكيد تنوازيرا ibamto ta fayyisera ergamoota walicha wajjin waan ture garuu sasata waan ta'eef maallaqa waan jaalatuuf obbolees baay'ee amalli nama ganaa yeroo hundumaa otoo namni rajeessi qabacheessa amala nama ganaa ubada yoo sirriitti beekne tajaajila yoo beekne waan tajaajilu yoo beekne akkamitti akka gooftaaf jiraatan yoo beekne tajaajilli keenya tajaajila dabala deemu ta'a malee irrachaa kan deemu hunda'u. Basoi hayyaan waaqayyo isiniif kenne guddaa. Hayyaan jalatti isintu guddata malee hayyaan isin keessatti hin guddatu. Ayyaanichi sinumayyuu isinii kennameera isin keessa jira. Gaafa isin reedii taatan ofiisaa mul'isa. Waaqayyo ayyaana naa guddisi ayyaana naa dabali jennee kana dhabeem ayyaana guddaa qabda. Ayyaana sana jalatti nutu guddata. Karaakteriin keenya lifestylein keenya disciplinein keenya akka waaqayyo akka ta'u barbaadutti shape ta'ee yookiis bocamee yoosaaf jiraanne malee hayyaanichi yoo mul'ate iyyuu faayidaan qabaatu namni biraan irraa fayyadamuu danda'a nuti garuu fayyadamuu hin dandeenyu sababi isaa hayyaanni waaqayyoo akka billaatti billaa iddoo qabatan isaa yoo qabanne malee qara isaarra yoo qabanne harka keenya maal godha hin murra kanaaf hayyaanni nuti itti fayyadamnu numaan deebi'ee nu mura yeroo tokko نور كباسا بيكوكم أكمل تكجران نبيكوكم واقعي كم بربادو كبينة كينيا متي فما كينيا يوم متي لبى كينيا برباد خوف كنو كينيا برباد واقعي نور مللسو برباد كنني نور مللسه أمني كينيا بريد أمو جو أنتو تنام مسني تغرسي سكنا ديكني نمني باين واقعي تيمولتيرا واقعي تيروجتيرا واقعي وان غودا غوديفيرا واقعي تفيدني لفكنا جيسيرا نما باين جيجيريرا تجايلتوني باين كانيرو ريفايفالين باين تايرا غرو نما باين فيسيتو نمني باين اوفيسا ديبتي واقعي اكنو تبن نمبروا كلام باولوس ما انجلي نما باين فيسي اوفي كوتي اكن انغتمنف فونكوتي لوغما نغوراي فونكوتي لوغما نغوراي kana jechuun waan barachuu qabu baradheen gooftaa wajjin tarkaan fadhaachuun kanaaf iyyuu maal beekuu qabna lakkoofsa tokkoffaa irratti maal beekuu qabna we have to now the great commandment abboommi isa guddicha beekuu qabna the great commandment abboommi isa guddicha gaafa jennu gooftaa Yesuus Kiristoosii ergamoota isaa gaafa barsiisu abboomonni hundinuu kanaan raawwatanii roye innis akkas waaqayyo humna kee guutuudhaan yaada kee guutuudhaan beekumsa kee guutuudhaan maal ta'e jaaladhu abboommin guddichi waaqayyo kenne nama hundumaatiif tajaajiltoota hundumaatiif isa kam abboommi guddicha gaafa jennu humna kee guutuudhaan laphee kee guutuudhaan afaan ingiliziitiin lubbuu kee guutuudhaan complete soul lubbuu kee guutuudhaan beekumsa qabdu guutuudhaan maal ta'e jaaladhu kana ba'uu boqonnaa 20 irra gaafa ilaaltanii
waaqayyo abboommi kurnan gaafa namaaf kennu abboommi guddichi kun immoo achuma keessa jira kana sin abboommi guddicha gaafa yennu inni kan biraa nama jaalachuudha bollaa kee akka mataa keetiitti maal ta'e jaaladhu abboommi guddicha keessa jira inni kun hubadhaa Maatiyoosi boqonnaa 7 lakkoofsa 12 irraa jira ajoo argata 7:12 waan akkasiniif ta'uuf barbaadan isinis akkasuma namaaf godhaa waanuma namoonni akkasiniif godhaniif jaallattan isinis akkasuma isaaniif seerrii fi raajonni isuma kanatu barsiifamaa dhufe namni maal akkasii godhu barbaada namni akka mana siif barbaada konkolaataa barbaada namni akkasii namni akka televizyiinii irratti si mul'isu barbaada chaanaalii isaa akkasii kennu barbaada barbaadu akkasumas bore akkan goonu waan beekuun nu jalaa qabu akkasuma godhu waan namni akkasii godhu barbaadu atis akkasuma godhe nama rakkate namni baay'een hin gargaaru garuu deebi'ee immoo nama sana namni gargaaru jiru hubadhaa abboommi guddicha jechuun waaqayyoon jaalatu jalqaba irratti waaqayyoon jaalatu malee jaalachiisu jedhu namni baay'een har'a jaalachiisaadha malee jaalataa miti jaalachiisaa akka jaalataniif kan itti dhidhiiban waaqayyo jaalatu si kan jaalachiisaan baay'eedha jaalala kan lallabu baay'eedha garuu namni jaalala waaqayyo jalqaba irratti namoota adda baafata yeroo of mul'isuu barbaadu yeroo ni kitaabota garaagaraa dubbisu addunyaa kanarratti hammarraatti bara 1904 kaasee which means more than 100 years kan tokko oliif rivaayivalii gurguddaa fudhatu ta'e addunyaa kanarratti rivaayivalii gurguddaa fudhatu ta'e rivaayivaliin inni jalqabaa waaqayyo lafa kanatti jiise Ameerikaa keessatti Arizoonaa iddoo jedhamu bara 1904 nama William Branham jedhamuun waaqayyo jalqabe rivaayivalii kana gaafa fidu waaqayyo jalqaba irratti gara sagalee isaatiitti namoota deebise shaakalchiise sagalee isaa shaakalchiise akkamitti akka kennan akkamitti akka nama tajaajilan akkamitti akka gad of deebisan akkamitti akka kadhatan isa kana shaakalan achiin booda otuma deemanii Yesuus hin fayyisa jedhanii karaarra deemanii dhugaa ba'anii hafuurri qulqulluun akka bubbee beetu akkuma bubbee jedhee sagalee guddaadhaan dhufee lafuma irratti isa kukuffise karaa gubbaatti jechuudha Azusa straight revival jedhama otuma isaanii Yesuus hin fayyisaa hamanaa kottaatti deebi'aa otuma isaan jedhanii qilleensi tokko bubbisee dhufe samiirra jecha achumatti lafa dhaala achumatti qooqa haaraasaa achuma kaanii harka namarra kaa'an dinqiitu ta'e Ameerikaa kan jiise rivaayivaalii achiin booda rivaayivaliin kun gara steetii garaagaraatti darbe Londanitti darbe waaqayyochi gurguddaa hojjechuu jalqabe waggaa 50 booda namoonni gurguddoonni kanneen akka Swiss Wigglesworth kanneen akka Reinhard Bonke kanneen akka Rastol namoonni jedhaman kun ka'anii hojii gurguddaa hojjechuu jalqaban jarreen maal godhanii kan isinitti agarsiisuu barbaadu jarreen kun kan isaan godhanii waan namni isaaniif godhu otoo hin taane waan namaaf godhan irratti xiyyeeffatan ala kanan isinitti agarsiisuu barbaadu yeroo baay'ee waaqayyo nama naa kaase namaaf akka moo namaaf na kaasii moo nama naa kaasii kadhanni kee baay'inaan nama naa kaasee waaqayyo nama waanatti darbatu naa kenne waaqayyo karaarra dhaabadhee waaree gaaf tokko gudii ta'e birriin dhabe bara 2001 asal masarat fa'aa wajjin gama kana turre yeroo kami kudha birrii waan annabiif galgala waaqayyo maaloo maallaqa naa kenni nama tokko naa kaasan jedhan
Achimboda alkan gafarrafu namni tokko as qoman naaraa bira dhaabate birri 100 tokko naa kenne birri ishee durii sana jechuudha. Eegan doktor Abiy miti birri ishee durii sana. Birri 100 tokko gaafa naa kennu birrittiin 100 tokko harka koorratti baay'atteetu 33 taate. Harkuma koorratti baay'atte. Maashiniin isin jiru harka koorra yeroo harkuma koorratti 33 taate. Gammadeen waaqayyo bakka seenaa koo jijjiiruu fedhee gaafa hirriba keessaa ka'u mana hin jirtu. Iddoon mul'ata kana harri as koomannaa irraa fuula fuuldura dhaabadheen tokko dhufee birrii naa kennaa laan jedha. Bariin manaa bahee inuman eegamtuu hin jiru, naman ilaalamtuu hin jiru, sanan ilaalamtuu hin jiru, namni nagaa na gaafatu hin jiru. Ootuma hin jiru isaatii 8 achi gadi. Birriin qabu. Birrii 100 namni naa kennee achitti immoo jijjiirameera. Achiin booda guddina dhukkubnaanan yaa balleessu eegale. Kana balleesse. Lakka isan argadhu tuun taane isan boreen argadhu natti agarsiisa. Yeroo tokko tokko mul'ata argitanii abjuu argitanii yoo bilchaachaa dhuftan malee hammuma kana ta'a jettanii itti gaggabu. Namni baay'een raajiin itti himamee hamma ta'a jedhee ta'uu didee kan gooftaan isa lakkoofsa qabu. Yookiin immoo namichi raajii sobaanatti dubbateera. Yeroo sana miti turuu danda'a mul'anna argite sun. Kan baay'ee isin dhibu mul'anni nan arge suni lakkaa maallaan jedhaa. Ani addan baafanne hin kadhanne jilbeeffadhe fiigee dhuma manaa bahee malee birrii baay'atu sii kennaa. Doolaara tokko yoo argattee birrii Itoophiyaa baay'eetti jijjiiramaadha. Ani addan baafanne waa'ee doolaaraas waa'ee paawundiis hin beeku. Lakkaa inni isa borii natti agarsiisa. Kana qofa miti hin baay'ataa garuu immoo hin kennitaa. Abboommi guddicha gaafa beeknu baay'ee waan namni nuu godhu tun taane waan ofii keenyaa goonu. Waaqayyo waan namni sii godhu tun taane waan itti namaaf gootu akka xiyyeeffatu Waaqayyo barbaada. Amma nama hidhaa kee hiikuun barbaada, hidhaa namaa garuu hiikuun hin barbaada. Gatiin kan kee vaaluun kee kan jiru rakkoo namaa furuu keessa jira malee rakkoo kee namni sii furuu keessa jiru. Namni rakkoo kee furuu gatii isaa fudhata. Ati garuu gatii fudhatte sana fixuu dandeessa. Kaarensi isaa jijjiirte. Namni waan si godhe Waaqayyo biraa badhaasa argata. Ati garuu badhaasa argatte sana gurgurtee dhattee nyaattee fixuu dandeessa. Badhaasi kee kan dabalaa deemu waan namni hin qabne irratti yoo waa dabalteera. Beekumsa ta'uu danda'a. Leenjii ta'uu danda'a. Tajaajila ta'uu danda'a. Karaa Waaqayyootti agarsiisuu ta'uu danda'a. Kanaaf kanatti xiyyeeffattu beekumsa kee guutuudhaan Waaqayyo uumaa kee maal godhe? Jaaladhu. Amma gaa beekumsa guutuu jechi jedhu kuni beekumsa hir'uu hin dhabne. Beekumsi guutuu waan biraa dhabne. Beekumsa hir'uu hin dhabne beekumsa guutuu. Kan dura kiste sheekara. Beekumsa guutuu argachuudhaaf garamitti deemuu qabna. Gara sagalee Waaqayyootti deemuu qabna. Sagalee Waaqayyoo immoo nuti barachuun barbaannu. Keessumaa tajaajiltoonni baay'een yeroo baay'ee kadhatu malee yeroo baay'ee sagalee Waaqayyoo dubbisuun barbaadatu. Kanaaf baay'ee deeman. Kanaaf baay'ee jijjiiramni dhufu. Kanaaf sammuun isaanii sirriitti hin bilchaatu. Iddoo waldaan kiristaanaa kana isheen gufattuuf isa kanaaf. Namni waldaan dhufaa rivaayivaalii guddaa ta'a hidhamni ni hiikata garuu gaafa gadi ba'ee namichi waan hin jijjiiramnee fi fagoo deemuu hin danda'u. Abboommi guddicha jechuun baay'ee waan xinnaa miti. Gooftaa Yesuus waa'ee abboommi guddicha kana sirriitti dubbateera. Osoo ergama guddichatti hin ce'in yookiis wangeelaaf isaan hin ergini kan inni isaan leenjisee akkamitti akka Waaqayyoo wajjin hin jiraatanidha. Hojjetaa nama namaan maal gochuu akka qabu, hojjetaa nama namaan maal barachuu akka qabu, hojjetaa nama namaan eessatti argamuu akka qabu. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo fudhatee otoo isaan tajaajilatti hin bahin isaan shaakalchiise piraaktikaalidha. Hin barsiisa, isa barsiise immoo dhaqanii akka shaakalan godhaa. Jireenyi isaanii akka isa fakkaatuuf jijjiiraa ture. Of mul'isaa ture. Sammuu isaanii irratti hojjechaa ture. Luqaasii boqonnaa 24 lakkoofsa 45 irraa gaafa fudhatanii dubbifattan akkas jira. Macaafa akka hubataniif sammuu isaaniif bane. Sammuu isaaniif bane. Namni baay'een otoo sammuun hin banamin arrabni bane. Haasa'u paaster mootis jiru.
Osoo sammuu hin banamin arrabni banan. Afaan banan. Wadda nuti jirti lakkaraan hin jenne. Sammuu keessa yoo baname wallaala afaan banate afaan qabachiisa. Amen. Sammuu keessa gaafa banamu wallaala afaan baname afaan qabachiisa. Kanaaf Phaawulos gaaffii gaafatamtan hundumaa fi deebii qabaadhaa. Gaaffii gaafatamtan hundumaaf deebii maalii akka deebistan akeekkadhaa ilaalladhaa. Sirriitti ilaalladhaa. Hadda baafadhaa. Kun kan argamu beekumsarraa. Beekumsarraa. Rooma boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irra gaafa rannu sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Dhaga'uun amantiin dhaga'uu irraa dhufa. Dhaga'uun immoo dubbii Waaqayyoo irraa dhufa. Amantii waa'ee amantiin lallabnaa waa'ee dubbii Waaqayyoo immoo baay'een keenya hin beeknu waa'ee beekumsa wajjin wal qabsiisee haasa'an jiramu. Humna kee guutuudhaan beekumsa kee guutuudhaan. Osoo beekumsa hin argatin humnatti yoo fayyadamne abiyuus goona jechuudha. Waan dogoggoroo irraa oolchina. Kanaaf jalqaba beekamuu kan qabu beekumsa argachuu qabnu sana argachuudha. Beekumsi maddi beekumsaa maali? Sagalee Waaqayyoo. Maddi beekumsaa. Waaqayyoo. Maddi beekumsaa odeeffannoodha. Information. Sagalee Waaqayyoo kun informationii nuu kenna. Miti? Beekumsi sirriin kan argamu sagalee Waaqayyoo. Addunyaan kun akka caaseffamtee addunyaan kun akkamitti akka hojjettu everything wanti hundumtu akkamitti akka socho'u gaafa sagalee Waaqayyootti deebitanii waan gurguddaa qabata. Seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 1-2 otoo dubbistanii seera uumamaa boqonnaa 1-2 qofa waan biraa miti otoo dubbistanii kan baay'ee isin dhibu adama turii isa barsiise ji'a jaatti hojjetu. Seera uumamaa boqonnaa lakkoofsa 1-2 qofa. Waan hin jirre kanarraa Waaqayyoo waan jiru akkamitti akka argamsiise. Guddummaan Waaqayyoo akkamitti akka mul'ate, Waaqayyoo akkamitti akka hojii hojjetu, wantoonni akkamitti akka Waaqayyoo hojii hojjetan kan nuti beeknu yoo sagalee isaa sirriitti qoranneedha. Hubadhaa beekumsa kee guutuudhaan jaaladhu gaafa jedhu waan beekne sanaan beekumsa arganne sanaanii Waaqayyoon jaalachuu keenya agarsiisna jechuudha. Jaaladhu isa jedhu mee waa'ee jaalalaa kanan xinnoo ishee tuqa. Waaqayyoon jaaladhu gaafa jedhu jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalala gosa furtu jira isin beekna hundi keenya. Jaalala Waaqayyoo, jaalala riyaa, jaalala maatii, jaalala abbaa manaaf haadha manaa jaalala gosa furtu jira. Okay, jaalala jechuun maal jechuudha? Hiikumti jaalalaa. Amma utubaa isa jalqabaa irra jirra jechuudha. Waa'ee abboommii guddicha jala jira. Jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalala jechuun maal jechuudha? Lubbuun adda waan ta'eef kan asii fakkaata jechuudha. Haaluma hojii jaalala jechuun maal jechuudha? Waaqayyo jechuudha. Paaster tuas dhuftanii dura taa'uu qabdu malee duuba taa'uu qabdu. Asuma qotta iddoo kana lafuma qotta. Yookiin kenaa walitti bubbutaa kaasisa. Jaalala jechuun jaalachuu jechuun maal jechuudha? Oh sagana amma sagana akka bartanii barbaadu. Jaalachuu jechuun hundi sun maal jechuudha? Yaa fi kennu kabraa ashii sila waa dubbachuu jalqabdee turte. Jaalala jechuun maal jechuudha? Jaalala jechuun Waaqayyoon jaaladhu jedhamee isuma jaalalachuuma beekuu qabna. Jaalachuu beekuu qabna. Waaqayyoodha. Jaalalachuun Waaqayyoodha. Kaaraakterii Waaqayyooti. Waaqayyo jaalala jechuun kaaraakterii Waaqayyooti. Amala Waaqayyooti. Ani jettichuma jaalala yeroo akka adda baastanii natti hin barbaadu. Kennuudha ka jaalala. Eshi. Inni kaaraakterii isaati. Isa wanta nama sanaaf jaalala sanaaf mul'isu wanta hojjennu jaalala. Jaalala jechuun jecha jaalala jedhamu otoo hin fayyadamin jaalala jechuun maal jechuudha? Maqaa isheen dhooftu jaalala jecha jedhu sana. Kanaaf jaalala jechuun kana doot. Eewu yaadu. Dirribee mee qaabatu jaalala jechuun maal jechuudha?
يا جالله جتون وانوتي قتينا ما دبلوا ناف قوم توقف ماله وان فلان نوت جالله جتون وانوتي نماف قوم كانوا ما يفسر جالله جتون نماف دبلوا ناف يوكل مو نمرك تتوكو ركو كي سباسو ناف غوچانوتي قوم وجود وان برامدي وانتو نتوفي قوم ما جرى أجرى وانتو نتوفي قوم وبجالله جتون جرى selfishness ini what you do for yourself one of you get go to one that in a go to mo majarama jaalala yero waqayyo humna ke gutudan beekumsa ke gutudan jaalatu yeun jaalata waqayyo jaalata okay erga waqayyo jaalata tae mal gotare malin gotre alin gotre bawu bokonna digjama selasine chakazen ture akazira waaqayyo huumaa kee yeroo waaqeffattutte yeroo biyyan anisiif kakadhetti dhattee galtutte yookiin immoo jecha bara kanaatti niftuudhaaf yeroo nani kakuusii raawwadhetti yeroo nani tajaajila akkati tajaajiltuuf si waame sana tajaajiluu jalqabdetti waan ati gootu lakkoofsa tokkoffaa irratti waaqa tolfamaa qirixattee hin hojjetin abboommi tokkoffaa abboommi waaqayyo inni tokkoffaan maadha waaqa uumama waaqa tolfama ofii keetii hin qirixatin jedha abboommi kurnan keessaa inni tokko sababa inni lammaffaan immoo hin sagadinii waaqa tolfamaadhaafi maal hin ta'in sagadinii kanaaf kan nuti sagannu yoo wanti itti sagadan jiraatedha mitiidha kanaaf jalqabumayyuu akka ittiin sagannee fi hin hojjetatiniidha yeroo baay'ee amma waaqa tolfamaa kan nuti ta'u baay'ee tajaajilli waaqa tolfamaa namatti ta'a namni waaqa tolfamaa namatti ta'a ofiin keenyallee waaqa tolfamaa yeroo nuti ta'u jira kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos namni na duuka deemuu barbaadu maal haa ta'u of haganu fannoo koo habaadhatu fannoo habaadhatu kanaaf kabajni keenya eessa jira faayisoo of ganuu jechuun of gatu jechuu miti of immoo hin gatinaa namni baay'een immoo of gatu utuu hin taane of ganuu fannoo isaa baachuu jechuun fedha isaatiif bitamuu jechuudha waan biraa miti inni sadaffaani abboommi waaqayyoo keessaa inni sadaffaani maqaa waaqayyoo keetii akkasuma inni የእግዚአብሔር የአምላክህን ስም በከንቱ አትጥራ don't call in vain ዋምን akkasumaan ዋመለ አረ namni baay'een kan baay'ee sinnibu yoo antuunni sitti dhufte በኢየሱስ ስም jedha yoo siniin harkaa fuutes በኢየሱስ ስም jedha በኢየሱስ ስም nama maqaa koo akkasumaan na'u ana toona dabin abboommi guddaadha garuu namni baay'een kana beeku jaaladhu jedha waaqayyo uumaa kee beekumsa kee guutuudhaan wanta nama siniin jedhu kana yoo beekne malee beekumsa guutuutti jijjiirree jaalachuu hin dandeenyu kana abboommi dubbicha jalatti ilaala kana qofa miti waaqayyo maal jedhe sanbata qulqulleesse sanbata koo qulqulleesse abboommi qulqulleesse gama tokkoon waaqayyo waan nuti isaaf qabnu waan nuti isaaf goonu waan nuti isaaf gochuu qabnu akka mul'isnu barbaada namatti akka agarsiisnu barbaada inni lammaffaan gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni dubbate achuma abboommi guddicha jalatti hollaa kee akka mataa keetiitti jaaladhu afaan oromootiin xinnoo ishee hiika irratti itti butaniiru garuu xinnoo ishee irraa fagaate afaan amaariffaa fi ingiliffaan gaafa dubbisnu hollaa kee amaariff isaa xinnoo ishee bareedu abbaa Abrahaa yeroo hiiku giizirraa gara afaan oromootti bara 1840 irratti gaafa afaan amaariffaatti hiiku macaafa qulqulluu jecha bareeda fayyadame baalanjeeraaheen indiraasii jechittiin bareeda ingiliffaanii love your neighbor as yourself hollaa kee akka mataa keetiitti jaaladhu kana jechuun nama beektu jechuudha waan biraa miti nama beektu akka ofii keetiitti jaaladhu waaqayyo nama beektu fakkeenyaaf namoonni waliin ejjanii nama waliin beekne moo nama wal beeku nama wal beeku namoonni wal hatanii nama wal beekan moo yookiin nama wal arge moo nama wal hin argine nama wal arge nama wal beeku miti hattuun dura heessa akka hattu laallan
نمني والحو يوكني وانتك ولرت عليه ولتناف والقومة نما بيكمون من بين قومة نما بيكم بدي أوكي إرجع كستة واقع يوكزر بهو بكون نادي الجماع لكوفسا بهو بكون نادي الجماع to make sure لكوسا كل ألم الرحلان بيجاني واقعيو بوفتان كيسيف كنو كيسا برا إيرا كجراتوف أبا كيف هذا كيف والفنا كيف أبا كيف هذا كيف لكوسا كفارتي كل مو وانا تواقعيو بوت مت ولا كيف جتشي وكيس ترى ما دمك بالنجرا يوكنمو يمتا وكوسو لكوسا كفارتي واقعيو مالجن أبا كيف هذا كيف والفنا كن أبا كيف هذا كيف جالت نجو أبا كيف هذا كيف جالت نجو أبا كيفي هذا كيف الفنا كني خنا قد كيتيني وان تقرقتا ما لرجع هموري نيرا لفرّ جرات هموري نيرا لفرّ جرات منو كيسا أبا كينيا فانا كينيا نما ميكتو بالبلي دافة سرپرايز قولا منو كيسا يوكنمو يونجران تاي ورد كينيا ورانو قدسا نما ميكان كينيا تو سنجالا نغرغارتيتا مالس غرغارو جري أبا كينيا فانا كينيا نغمّجي سمي كجر واقعيو يفنا غدا والتكن نماف كانو تيغونو رچو انكوني the two phase commandment يرام ابومي كرالا مانچافم كرا كنان ابومي واقعيو جالچو كرا كنان مو ابومي نما جالچو كرا كناني اسنسله سن تغرسيسه واي واقتول فما سغدو ديسو مقا واقعيو واي سنبتا شننسوني غما كنرت چافمني جو أبومي شننا فريمو أسرت تجابا منيجو أبومي ني واي نما جالس شوتي فواكا يو كنسوني لكوف تكو فارتي أبا كيف أنا كي كبجير أبا كيف أنا كي كبجير نم نبى فاتا باري برانو لينجر دي مودندا غرو نم نبى في هاتي هبارني يروف اتفاقات جودندا غرو فبونغا واكا يو كنا بيكا كنا فتا يايتو دا وان تانير متي باكي نيادا كيني بربادو ججبيسو وفتكبو إسان غمچيسو يالوني فيكو واقعيو بزوي أركانا للا بيدين مدهانو مسالة ستنان كاسرين دقت نتفكات لقوزا لما فارت موغا فقد سنو هنا جيسين تيسيس لما فات هنا جيسين أما نجيسين يوانس مال جدا نمي نما جبو مال نما قرأ نما جيسا نمي نما جيسو موتما واقعيو إنان intentionين واقعيو نقودا موتما سانا مدال جسو نجو خلاف سلسلي كاسر جل كبرت نمي بايين موتما واقعيو تقل شيء وفيف عافي بردني نمي بايين خرات تقل سيسي خرار رابطة نمي بايين أبو من جوان بيغنيف واقعيو برباد وان بيغنيفي ينجسن نما نجسن كاف إرجعنا ما نجسن ده بالبا شو كبدا نما جراچسو نما غرغارو نما كنوسو نما ففيغچو نما فكرچو دينا كيلي يوتي أكم تكوجني جراچو كبدو آگے ربدر دينا كي إجايم باين أنا سجاسيبا ورا سيناريا ده مال غورا ورا سيناريا تريف كندا ورا سنجبا جالدا كنابي وان غرا أجيچاتي سيگيسو نما كتجستوف كان سيگا كاسو سنا مالن قولين كراسان وردوفين چرّا كراتيني غير چرّا غاري تجيرتو إسا فايدة سغلي واقعيو جل كبرت سني كاسر بيكم سي سرار غما ودفنو سرين مو سغلي واقعيو كي سار غما نمن وانتين جالن سكنا سنين جدي سبب إسا فون كينيا بيك نتي دينا غدودا صديقم akka kana wajjini waliin galleef akka yaada waaqayyootiin dhufneef kan nu godhu diina gurguddaa sadii qabna kiristaana taane tokko addunyaa kana the enemy without jechuun diina haala taa'ee nu lolu jechuudha addunyaa siistemii addunyaa kana yeroo namoonni cubbuu godhan yeroo namoonni jannasan yeroo namoonni hejjan yeroo namoonni sagaagalan yeroo namoonni wal jibban yeroo namoonni humnaa walirratti ka'anii wal balleessanii ofiif fayyadamaa ta'a addunyaan nuti hilaallu kun dhufee anaanis na raawwadhu na godhiyedha kunni bagudan rutu the enemy without fagoda aynu lolacho inni lamma fani the enemy within dina kesa kenya jiru fon kenya kun yogar ne mane
fedhii mataa isaa qaba. Akka inni barbaade akka utaal. Kanaaf Waaqayyo self control yookiis of qabuun akka nurra jiraatu isa kana iddoo baay'eetti macaafa qulqulluu keessaa baranneera. Inni sadaffaani the enemy around jechuun immoo seexan. Naannoo keessan akka leenca beela'ee naanna'ee maal godhe? The enemy around. Diina naannoo keenya jirudha. Seexanni baay'isee si tuquu hin danda'u. Garuu naannoo kee deemee maal godhe? Hinaadha jechuun hin lallaba jechuudha. Hin lallaba. Asii kana yoo goote kana siiqaa. Kana yoo yaalte kana fudhatte. Akkas yoo goote kana hin injifatta. Kiristaanni kana beekuu qaba jechuudha. Nama ajjeesuu dhiisuudha. Inni qabraa namarratti wanti nuti gochuu hin qabne hin ejjineera. Wanti wal quunnamtiin dhiiraaf dubartii gidduu jiru. Hundi keessanuu namoota gurguddoota waan taataniif yoo fayyadame rakkoon qabu. Wal quunnamtiin dhiiraaf gidduu jiru yookiin immoo sexual intercoursein dhiiraaf gidduu jiru gaa'ilaan haalatti kan ta'u hundi isaa maal jedhama? Hejja jedhama. Hejja. Abbaa manaa keef haadha manaa keetiif kee wajjiniin wanti ati gootu yookiis immoo wal fakkaachuun tokkummaan ati gootu inni cubbuu miti. Haadha manaa keef abbaa manaa kee wajjin. Kanaan alatti wanti ta'u garuu hejja. Gatiin hejjaa immoo abidda bara baraati. Israa'eliin al takkaatti namni 23 akka du'u kan godhe bala Al'aazar hejja. Wada akkas jira Phaawulos dhoksaa kana hubatee Qorontosii erga warra Qorontosii isa duraa boqonnaa 6 irratti isin mana qulqullummaa Waaqayyoo ta'e. Namni hejje mana qulqullummaa Waaqayyoo diigaadhaan ture isa jedha. Diigaadha mana qulqullummaa Waaqayyoo. Waaqayyo nama mana isaa diigu isa diigaadha. Namichuma diiggata yookiis dubartiidhuma sana diiggata jechuudha. Kanaaf Waaqayyo maal jedha? Hin ejjin. Ejjin gaafa yeroo namicha tokko jira Laatiin Ameerikaa keessa Waaqayyo jalqaba irratti dhufee anaanee waa'ee kanaan abarsiisee dhoksaa kanaan abarsiisee cubbuun hundumtuu foon keenyaan alatti godhama hejji garuu laphee keenya keessatti taa'e. Bajjii waldaan kiristaanaa yaa'iltoonni baay'een wanti isaan barsiisuu dhiisan barsiisa akkasiiti. Jireenyatti jiraattanii dhaalchistanii jireenya dhaaluu barbaaddu sagalee Waaqayyoo wajjin raawwachaa. Yeroof si dhukkuba maal jedhu faranjoonni temporary pain, permanent gain. Temporary pain, permanent gain. Yeroo xinnoo nama dhukkuba, yeroo dheeraa nama fayyisa. Kana diduun kee yeroo cubbuu gaafa diddu yeroo xinnoo si dhukkuba. Yeroo galma sadii ta'uu danda'a, qophaa dhaataa, faaraa siin jedhu, maqaa garaa garaa sitti boggaasu. Waggaa sadii afur booda gaafa jarri dhibee fudhatte ati immoo qoricha fudhatte. Zirigili namichi sun maal jedha? Waaqayyo dhufeetu gochuu dandeessa naan jedhee. Kan kana irratti kaase kitaaba koo irra galcheera. Tarii namni kitaaba sana dubbisee argachuu danda'a. Jechuu dandeessa. Sinnoomu garuu gaafa hejjite ulfi laphee kee keessa jiru hin gatata naan jedhee. Abort taa'e. Mucaan kee isheen laphee kee keessa jirtu hindu. Mucaa laphee keenya irraa qabna hundi keenya. Mul'ata qabdu. Wanti raawwanne wanti hin taane wayii jiran amma laphee keessan inni ulfa bara. Ulfa. Akka dubartii gadameessa keessatti ulfa baattu laphee keenya keessa inni jiru sun inni ulfa lubbuu qaba hin baachas. Ta'ee argama. Kana booda dubartiin barbaaddu tokko seexanni suma anatu wallaale malee jedheen itti dubbachuu jalqabe. Ani seexana kan biraati jedheen eegaa ture lakkaa idaa seexanni suma naan jedhe. Erga Waaqayyo itti dubbate lakkaa seexanni suma jedheen. Achiin booda dubartiin sun qabeenya namaa hattee waggaa 7 mana isaa keessa buute. Waaqayyo akkas naan jedhe. Silaatis wajjiniin dhandhaman jedhe. Har'a namni baay'een mana hidhaa keessa jira garuu hin deemu. Akka
ሰለሞን ሞቲchi godhe የቁም እስረኛ ሰይራም ፖለቲካን ዲቤክተኒ የቁም እስረኛ jechuun namni tokko magaalaa keessaan bahu buraayyuu keessaa kan baane milikitatti godhu hin hordofu nama isa hordofu irratti ramadu iddoo biraan naqu silkii isaan xalafu hin dhaggeeffatu waan hundumaa quba isreenyaa godhu garuu hin nyaataa hin dhugaa hin ba'aa ispoortii hojjetaa hin bashannanu eerpoortii darbuu garuu hin danda'u quba isreenyaan akkasi kana warri poolitikaa kan itti fayyadamanidha quba isreenyaa tajaajilaan baay'ee nama quba isreenyaa gizooteenyaa ትክክለኛ ማለኛ ይሄ ነው ጊዞተኛ jechuun to'annaa namaa jala galeera jechuudha balasilxaanota wajjin hin illeenyaachuu danda'a baay'ee gizootanya tisikeenyaachuu danda'a garuu socho'uu hin danda'u barsiisuu hin danda'u homaa gochuu hin danda'u har'a namni baay'een ofumaaf sarkilii keessa naannaa ani yeroo baay'ee yeroon leenjii kennu tajaajiltootaa fi maalan jedha ለዓለም አቀፍ ተጠርቶ መንገድ ውስጥ ተውጦ መቅረት መንደር ውስጥ አካባቢ መንገድ ላይ ነው ሙራሰቱ አርጋ አማ ወመቃ ወልዳና ነማባዬ መቃን ሰማ ኢንተርናሽናል ነው ኢንተርናሽናል እንዴ ገሩኩ ኢንተርናሽናል ይደሙ ጀር አንዳንድ አይዳል መቃት ወከስ አምቶ መቃኑም ጥቄ ሎካሊ ተኤ ሎካል ዱራዩ ከኩ ማለሎታ ትገዛ ኮሉ ዳሎታ ቸርች ደቢ እማ ኮሉ ዳሎታ ከና ፓስተር መሰረት ፈፈጌሴ ረባይ ወንም ደቡ ፈፈጌሴ ባዚ እኒ ፈጋቴ ረዋንቴ ወልጭ ወልጭ መፈጋት እማ ጋፈ ጅቡቲ ረኩ ጋፈ ኬንያ ረኩ ጋፈ ዩጋንዳ ረኩ ጋፈ አሜሪካ ረኩ ብራንች መወልዳ ከናውን ደስ ገሩ መጋ ወልዳ ከና ኢንተርናሽናል ኢንተርቪ ለምን ባየ ደሞ ኢንተርናሽናል መቃ ከና ወልዩ አባን ማለት ስላንጀ ቢዮለስ ባባን ሮሞ ሳደጋ ወዳ ማልዝኒ ካሱ በርባዴ ነከንሰዳ ዋንት ኑቲ ጎኑ ዋንት ኬሰ ከኘት ጎኑ እንሱኒ ኑጥሬሴቱ ነመጥሬሴቱ ጋርማኑ ተሲ ጎኑ ኑቀጀልሸቱ ነመለ ቀጀልቻቹ ተጃጅላም ባየን ከናናጨ ተጃጅላም ባየን ከናን ዱሪ ተጃጅላም ባየን ከናን ሜልሳ ጉፈቴ ነሞተ ዋቀዩ ባይ ተጃጅለን ሴና ሳኒ ቆረቹ ጀልቀበን ዱሪ ሮደ ፓስተሮኒ ada mana saani hiikan beekamoo dha dunya kanarra yeroo tokko research hojjechuu jalqabe maaluma ta'anii akkas godhanii jedhee gaafan qoradhu hafuura hejjaarratti otoo hin dammaqin tajaajila gurguddaa jalqabanii kan abbaa manaa isaanii irra bareedu yookiis kan haadha manaa isaanii irra bareedu bira gaafa gaarii hatamanii lapheen isaanii gara hin taanetti godhe isa kana ittiin dhufaa hinaawwiin kan jedhu irratti dubbanne wadda hejja gaafa jennu namni mal qoba saalechu eenyu wajjiniin ejja nama wajjiniin ejja gaafa yennu baay'ee walumaa galatti wal quunnamtii saalaa gaafa jedhamu the shared desire yookiin immoo hawwii waliin qoodame gammachuu dhiiraa fi gammachuu dubartii walitti dhufee iddoo tokkotti akshinii agarsiisudha kana gaa yeroo waa'ee gaa'ilaa barsiisuu dubbachuu nurra ture anyways isin fayyada waan ta'eef irri simmeetii qaba dubartiin simmeetii qabdi isa kana walitti dhufu garuu don't do it with the wrong person nama dogoggoraa wajjiniin kana raawwatin haadha manaa kee wajjiniin abbaa manaa kee wajjiniin qofa malee raawwatin yoo akkas ta'uudha baate nama sana xureessita waaqayyo maal jedhe hollaa kee akka mataa keetiitti yookiis immoo nama beektu akka mataa keetiitti jaaladhu namni nama wajjiniin hejjuu nama hin jaalatu namni kana sin barsiise jiraata akka wal balleessuudha jechuudha karaa lamaan jira jechuudha sagalicha ni tokko waaqayyoon jaalachuudha ni lammaffaan immoo nama jaalachuudha namni akkasi xureessu barbaadda egaa nama xureessu sila qajeelaan nu dubbiseera waan namni akkasirratti godhuun barbaanne namarratti hin godhin waan namni akkasii godhu barbaadu atis immoo waan sana godhi waan nama jaaru waan nama fayyadu godhi waan tati namaa gootu suni jireenya kee murteessa hin ejjin inni kan biraa karaa lamaan inni caafamee jiru keessaa waa'ee nama jaalachuu irratti kan jiru hin hatin hinatin don't steal hinatin
hannuma waan jedhamu of keessaa baasi. Inatiin kana jechuun hanna jechuun qabeenya nama kan biraa maal gochuu jechuudha. Kan ofii godhachuu jechuudha. Qabeenya nama kan biraati. Hatu jechuun dhoksanii fudhachuu jechuudha. Inni kan biraa immoo nama irratti sobaan dhugaa hin bahin. Sobaan dhugaa hin bahin. Maqaa namaa hin balleessin. Sobaan dhugaa hin bahin. Waan dogoggoraa nama irratti dhugaa hin bahin. Kana jechuun sobaan dhugaa hin bahin gaafa jedhu waa'ee mana murtii dubbata jechuudha. Waan biraa miti waa'ee mana murtii dubbata. Waa'ee firdii kennuu dubbata. Wanti ta'e dogoggorri wayii uumameedha. Waa'ee sa'aasaa. Inni dhumaa mana namaa duraa fudhachuudhaaf nawwin jedha. Kana jechuun haadha manaa namaa hojjetaa isaa hojjettuu isaa qotiyyoo isaa harree isaa waanuma kan isaa ta'e duraa fudhachuudhaaf hin hawwini don't covet. Hin hawwin hawwitee namarraa hin fudhatini. Inni kun fuula Waaqayyootti si xureessaa. Waaqayyoo wajjiniin wal si dhabsiisaa. Baay'ee tajaajilaan kan hin beeku taanaan fagoo ka'uu hin danda'u. Inni lammaffaa irratti utuboota lammaffaa irra jiran keessaa kan beekuun nurra jiraatu the great empowerment yookiin immoo guutamuu isa guddicha. Isa kana maal jennaani hafuura qulqulluudhaan guutamuu. Gooftaa Yesuus Kiristoos anaan malee homaa gochuu hin dandeessanii. Hafuurri qulqulluun nurra jiru taanaan hafuurri qulqulluun nutti hin guunne taanaan yaada Waaqayyoo tajaajilu otoo hin taane yaada mataa keenyaa tajaajila. Yaadni mataa keenyaa jireenya namaaf hin agarsiisa. Yaadni Waaqayyoo garuu jireenya namaaf argamsiisa. Hafuura qulqulluun yoo guutamne malee rakkoo namaa keessaa nama rakkoo keessaa baasuu hin dandeenyu. Rakkoo namaa furuu hin dandeenyu. Hafuurri qulqulluun abdii kiristaanotaati. Hafuurri qulqulluun ijaaraa waldaa kiristaanaati. Ijaaraa waldaa kiristaanaa paastariin raajii. Hafuurri qulqulluun ijaaraa. Gooftaa Yesuus Kiristoos akkas jedhe. Yohaannis 14:26 irratti hafuurichi dhugaan gaafa dhufee waan hundumaa isin barsiisa. Waanan isin barsiises isin yaadachiisa. Kan nuti yaadannu waan baranne qofa jechuudha. Waan hin baranne yaadachuu hin dandeessu. Waan hin dhageenye yaadachuu hin dandeessu. Kanaaf jalqaba irratti waa'ee beekumsaa kaasee beekumsa maal gochuu qabna barbaaduu qabna argachuu qabna. Beekumsa hin qabnu taanaan wallaalota. Kanaaf Waaqayyo Hosee 4:4 lakkoofsa 6 akkas jedhe sabni koo hubannaa dhabuu irraa kan ka'e maal ta'edha badeera. Eenyu bade? Saba isaa bade. Saba otoo hin taane saba eenyu bade? Saba Waaqayyoo bade. Hubadhaa saba bade argeedhuma dubbataa jechuudha. Sabni koo hubannaa dhabuu irraa kan ka'e badeera. Akkas jedha afaan biraatiin gaafa dubbifattan immoo hiika guutuu kenna. My people are disappearing because of lack of knowledge. Kana jechuun sabni koo beekumsa dhabee badeera. Maaltu saballeessee beekumsa dhabuu? Beekumsa dhabuu jechuun maal jechuudha? Wallaalummaa jechuudha. Waan biraa miti. Lack of knowledge is ignorance. Wallaalummaan nama balleessa. Kanaaf wallaalummaan yoo nama balleessu beekumsi immoo maal godha? Nama jiraachisa. Beekumsi karaa sirriirra nama deemsisa. Beekumsi immoo sagalee Waaqayyoo. Yaada Waaqayyoo beekuu barbaaddu? Yaadni Waaqayyoo macaafa qulqulluu achi keessa jira. Kan namni baay'een dagatu isa qaba. Kanaaf macaafa barre sana beekne sana sammuu keenya keessatti hunda isaa yaadachuu dhiisuu dandeenya. Kan nu yaadachiisu eenyudha? Hafuura qulqulluu. Hafuurichi dhugaan gaafa isinirra dhufee waan isin barsiise hundumaa isin yaadachiisa. Barachuu qabdu jechuudha yaadachuudhaaf. Hafuurichi hojjechuu barbaada garuu maal irratti hojjeta? Laphee namaa irratti hojjeta. Nama yaadachiisa. Kanaaf Waaqayyo Yo'eel 2:2 gaafa dhattanii isin saba koo anaaf taatu ani immoo Waaqa isiniifan ta'a. Gaafa isin saba naa taatanii ani seerrata koo laphee keessan irratti akka laphee keenya irratti kan caafame waan baay'ee mana lafa gamoo tajaajila maal waan baay'eetu caafamee jira laphee keenya irratti. Mul'ata qabaachuun barbaachisaadha. Waan argachuu barbaannu tokko qabaachuun barbaachisaadha. Garuu laphee keenya irratti kan caafamu maal ta'uu qaba? Seera Waaqayyoo ta'uu qaba. Hafuurri qulqulluun egaa isa nu yaadachiisa. Waan gurguddaa utubaa ta'an mootummaa Waaqayyoo keessatti kan nuti beekuu qabnu keessa waa'ee hafuura qulqulluu. Hafuura qulqulluun yookiis immoo isaa warri teolojiyaaniin numaatolojii jedhanii hafuurri qulqulluun gaggeessaadha.
gaggeessaa. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 14 irratti ijoollee waaqayyoo hundinuu hafuura waaqayyootiin gaggeeffamu. Hafuura eenyuutiin? Hafuura waaqayyootiin. Phexros immoo gaafa dubbatu ergaasaa keessatti warri waaqayyoo biraa hin ergamne ergaasaa lammaffaa boqonnaa 2 keessatti warri waaqayyoo biraa hin ergamne sobdoonni kun jedha. Yaada mataa isaaniitiin oduu mataa isaaniitiin namatti guutu. Kana jechuun afaan Ingiliziitiin fabricated story. Fabricated story jechuun namni yaadee kan dubbatudha malee isa waaqayyoo dubbatu miti jechuudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun maal dubbata? Isa garaa waaqayyoo keessa jiru fidee namatti agarsiiseetu achiin booda immoo karaa waaqayyoorra nama qajeelchaa jechuudha. Amanaan kana hin beekne nama jiraachisuu ofiifis jiraachuu hin danda'u. Tajaajilaan kana hin beekne dhaloota gara waaqayyootti butuu hin danda'u. Ofiifis imala isaa xumuruu hin danda'u. Inni sadaffaan utuboota nuti beekuu qabnu keessaa akka tajaajilaatti waan nuti beekuu qabnu keessaa inni sadaffaan The Great Commission. The Great Commission gaafa jennu yookiis immoo ergama guddicha gaafa jennu ergamni guddichi hojii manee waldaa kiristaanaati. የቤተ ክርስቲያን የቤት ስራ hojii manee waldaa kiristaanaa. Waldaan kiristaanaa ofishaan baay'istu taanaan already rakkoo qabdi. Waldaan kiristaanaa lafa wangeelli hin geenye hin qaqqabdu taanaan rakkoo qabdi. Waldaan kiristaanaa waan waaqayyoo akka isheen taatuuf ishee eegu sana hin qaqqabdu taanaan yookiis raawwattu taanaan rakkoo qabdi. Kanaaf Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyoosi boqonnaa 28 lakkoofsa 18-19 gaafa dubbifannu akkas jedha. Amma andaara lafaatti ani isinan erga. Deema dhaqa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluutti maal godha? Cuuphaa. Sana booda duuka buutota koo godhaa. Achiin booda barsiisaa. Erga akkas jedhee booda haali amma dhuma biyya lafaatti isinii wajjinan jira. Maallaqa amma dhumaatti si wajjiniin hin ta'u. Manni kee gamoon kee amma dhumaatti si wajjiniin hin ta'u. Barumsi kee amma dhumaatti si wajjiniin hin ta'u. Waaqayyo garuu amma dhumaatti si wajjin ta'a. Ameen. Abdiin guddaan isa kana. Kan waaqayyo hamma dhumaatti nu wajjiniin ta'u harka isaa kan inni mul'isu yoo fedha isaa nuti gochuu dandeenyedha. Fedhi waaqayyoo warra badan barbaaduudha isa kana gaafa ergama guddisuu jechuudha. Warra dukkana keessa jiran ifa guddaatti akka isaan ba'aniif waaqayyoo eega. Warri hangoo du'aa jala jiran gara jireenyaatti akka isaan dhufan gaaddisa Yesuus Kiristoos jala akka isaan galan waaqayyo isaan barbaada. Waldaan kiristaanaa kanarratti hojjechuu danda'uu qabdi. Lafa wangeelli hin geenye wangeela ga'uu qabdi. Lafa wangeelli hin geenye. Inni arfaffaaf inni dhumaa makara guddicha beeku. Makara guddicha. The great harvest. Amma Luqaasi boqonnaa 10 lakkoofsa 2 irraa dubbifanneerra. Sila yeroo dubbifannu hojjettoonni muraasa maasiin isaa garuu bal'aa. Warra maasii isaa keessa deemanii sassaaban akka inni hergatuu fi abbaa maasichaa maal godha? Kadhata. Harvest jechuun isa kana. Makara guddicha sassaabdota. Makara guddicha gaafa jennu iddoo lamatti hiikna. Tokko warra biyya lafaa keessa jiran kana sassaabanii dhugaa itti ba'anii gara mana waaqayyootti fiduudha. Inni lammaffaan immoo isa gooftaa Yesuus Kiristoos dhumarratti yeroo nani deebi'ee dhufu ergamoonni waaqarraa dhufanii warra kan kooti handaara lafaati maal ta'u walitti qabu. Inni kun makara guddicha jedha. Gooliin waldaa kiristaanaa jireenya bara baraa lallabu. Yookiin immoo galmi waldaa kiristaanaa jireenya bara baraa lallabu. Jireenya bara baraa amantoonni argatanii arguudha. Yesuus Kiristoos mushirrichi dhufee mushirritti akka ishee fudhatuuf irratti hojjechuudha. Yesuus Kiristoos by the way faranjoonni maal jedhu jechi kun isinitti cimmatee hin beeku. Jesus as a wife. Yesuus haadha manaa qaba. Yesuus haadha manaa qaba jechuun
waldaa kiristaanaa maal godhachuudha dhufee fudhate misirrichi yeroo malakanni inni dhumaa hafuufamu dhirsi misirritti dhufee fudhata spiritual language dha yookiis immoo jecha furaati hubadha waaqayyo yeroo dhufee nama walitti qabu Maatiyos 9 lakkoofsa 36 na dhufe namni baafate 9:36 inni namoota akka hoolotaa tiksee hin qabneetti butatanii gatamanii turan sana yommuu arge isaaniif ho'e yommus bartoota isaatiin midhaan sassaabamu baay'eedha hojjetoonni sassaaban garuu muraasa egaa hojjetoota warra midhaan sassaaban itti haa yaafatuuf abbaan midhaanichaa kadhadhaa sassaabu jechi jedhu kuni already hojii waaqayyoo laphee namaa keessatti hojjetu arguu danda'u jechuudha. Waan biraan kana kan isin argachuu dandeessan immoo maaliini? Wanti kun akka sassaabamu warri fagootti faffaca'an kun akka sassaabamaniif midhaan lafa jiru kun akka dhufee qabeenya ta'uuf ittiin hojjechuu kan isin dandeessanii yoo waan tokko gootan qofa yoo maal gootan yoo asuma nu jira amma dubbisneerra yoo kadhattaniidha akka itti yaafatuuf maal godhaa kadhadhaa kanaaf amma sagalee garanaa garaatiin dhageessan waca garanaa jallina garaa isa argitan kana ilaaltanii mataan isin hin cabin hin sodaatin callisaatii kadhadhaa hin dhufu jarri callisaa hin dhufu innufu makara guddicha jechuun isa kana beekuudha dhoksa isa kana beekuudha egaa makara gaafa jennu waan waaqayyo facaase haamuu jechuudha reaping what God sowed waan waaqayyo facaase haamuu makara gaafa jennu amma makara namni makararra jira qotee bulaan makararra jira jennu makara jechuun isa faca'ee maal gochuu jechuudha midhaan isa ga'e sana haamuu jechuudha yeroo isa ga'e irratti hojjechuu jechuudha waldaan kiristaanaa yeroo ga'e waaqayyo amma durii waggaa 10 dura waldaan kun asin turre miti amma immoo jirti amma yeroo waan ga'eef makarri waan jiruuf waldaa kana waaqayyo isin ga'e jechuudha isiniin yeroo makarri waan jiruuf amma waaqayyo isin kaase jechuudha kana beekuu qabu kanaaf namoonni waan jiraniif waaqayyo asitti hojii isin jalqabsiise jechuudha yoo hamma irratti hojjettan ta'e borii hojjechuu hin dandeessan sababni isaa yeroon waaqayyo isiniif kenne hamma amma sila isinii kaaseera waan namarraa fudhattan otoo hin taane waan namaaf kennitan irratti xiyyeeffadhaa eenyu kennitu maal kennitu maallaqa kennitu maal kennitu Yesuus kennitu wal Yesuusuma kennaa wal ta'u ana buddeen jireenyaa jedhame buddeen ichuma kennita Yesuusuma nyaadhu jettaan waan biraa miti inni si quubsa jireenya sii kennaa adamma waan biraa kennite taanaan hin dogoggorta maallaqa yoo jetteen badasi ani qabaasiin jedha shamsaddiin ammas hin dhaga'u Abdul Karim sin dhaga'u kas hin dhaga'u Ali Allah mudii sin dhaga'u qabaasiin jedha garuu wanti inni qabne maal qabeenya argateenii nagaa argachuu hin danda'u qabeenya argateenii jireenya argachuu hin danda'u jireenya kan namaa kennu Yesuus Kiristoos qofa kanaaf isa kennuu danda'uu qabna yoo Yesuus Kiristoosin kennuu hin dandeenye ta'e tajaajilli keenya tajaajilaa akkasumaaniiti jechuudha kanaaf akka hojjettoota isaa itti yaafatuuf maal godhaa kadhadhaa egaa hojjettoota isaa akka itti yaafatuuf kadhadhaa jecha jedhu kuni waaqayyo laphee namoota akka inni jijjiiruuf kadhachuu jechuudha amma nama rakkisu baay'ee jira yeroo wangeela itti lallabdu Yesuus gooftaadha gaafa jettuun jiroo itti dubbattu dhagaa kan sitti kaasu baay'eetu jira nama akkasii maal goota hin kadhattaaf calliste gaafa kadhattuu fi hin baqa lapheessaa Yesuus Kiristoos itti darba ati callisiidhuma waaqayyo nama kana jedha waaqayyo lubbuu naa kenne baay'isuu waan tokkoon isinitti himu gaafa gara mootummaa waaqayyoo dhattan kophaa dhattu yoo ta'e waaqayyoon isin galchu kan kolfaa jiru namoota mishinarummaa irratti hojjetanii nan beeku isaati. Eeggatanii
maaliif kophaa dhuftee siin jira kophaan si waame malee kophaa kottuun siin jedhee siin jira kanaafuu intentionii keenya maal ta'uu qaba nama baay'ee wajjiniin mootummaa waaqayyoo dhaalu bakka mootummaa waaqayyoo dhaalu du'a booda jireenyi jira kan du'a booda jireenya du'a booda irratti lallabin hin namaayyuu na rakkisee kan siin jiru lakkoofsa gaafa leenjis numa rakkanna amma ni isee har'a kana barbaada konkolaataa qabaachuu mana qabaachuu televiziyoonii qabaachuun barbaada malee jireenya du'a booda dhaqeen argaa natti lallabin siin jedhu dhaga'eedhuma ittiin rakkatu malee immoo lallabuun dhiisu waaqayyo kan si keessatti ilaalu nama baay'ee si keessatti ilaalu ijoollee hafuuraa baay'ee yeroo itti kaastu waaqayyo ilaalu nama baay'ee bu'aa godhatteetta nama baay'ee qabeenya waaqayyoo gooteetta Yesuus Kiristoos awwaash baankiidha birrii qabu digdi baankiidha waan tokko qabu gooftaa yoo qaba beektaa eenyu qaba si qaba waangonni maal qabu boolla qabu simbirroonni mannee qabu ilmi namaa garuu lafatti mataasaa qabatu sumatti mataasaa qabata Yesuus sumatti mataasaa qabata malee amma duratti mataasaa qabatu qabu yoo ati diddee nama biraa barbaadata jechuudha mataa qabata jechuun yaada isaa sheer godhaaf jechuudha waan biraa miti yaada isaa sheer godhaaf malee waa'ee manaa miti mana yoo ta'e guyyaa sadiittan diigasa waggaa 46 jaarsanii jedha waggaa meeqa jaarte jedha waggaa 46 manni waggaa 46 jaarame Itoophiyaa keessa jira injiinaroonni meeqa kan itti wal jijjiiran egaa kadhachuun baay'ee barbaachisaadha yeroo hojii wangeelaa nama baay'ee wajjin gara mootummaa waaqayyootti galuudhaaf yaadnu gaa waan tokko beekuu qabna the commands of great commission yookiis immoo hajaja ergama guddicha keessa jiru beekuu qabna hajaja ergama guddicha keessa jiru kan nuti beeknu waan waaqayyoo namarraa barbaadu ergaa addaan kufee ilmi namaa jannata keessa maal ta'e gadi ba'e har'a lafarratti jannati keenya eenyu Yesuus miti jannata keessa jirra moo jannataan ala jirra manuti ishee biyya hindii keessatti argamte sana miti jannati laga tokko jira laga Ganges jedhamu hindi keessa Ganges biyyi jedhamtu lafti jedhamtu sun laga guddaa laga sanatti dhaqanii yoo dhiqatan dhibeerraa fayyu namoonni hedeen gannatti ishee kanaa hin jechisiisas garuu immoo hedeen gannatti Itoophiyaa keessa akka tursen beekaa lagdi isheen tokko gara Giyoonitti yaatiyat isheen immoo lafa Itoophiyaati amma doshee wallaalle malee laadhageen achitti waldaa bara doshee wallaalle malee inni oksee barbaadnee dhabne garuu lafarratti jannati keenya eenyu Yesuus amma jannata keessa jira jannata waaqayyoo keessa galleera jannati keenya Yesuus Kiristoos amma nuti ol butamuudhumaaf eegamna malee rakkoo tokko qaba garuu otoo ol hin butamin nama baay'ee afaan seexanaatti bunna wanti nuti beekuu qabna mee as takka Luqaasii Maarqoosii 16:15 ishee kanarratti xinnoo ishee dubbadheen goolaba yeroo keenya deemeera aynoo garuu natti immoo 16:15 amma 18tti qajoonaa dubbisi kan amane kan cuubame okee walama eshi namni hin amanne garuu ittiin faradama warra anatti amanan birattis wanni kun hin argamu milikkita amma gaasa inni dubbisuuf jedhu eshi tuuf warri anatti amanan kun maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baasu tokko maqaa isaatiin eenyu baasu inni iyyisiisu hin jedhu la hubata ganaatti dhufa amma sagal mirti kana alkolmitaa eshi tuuf afaan haaraa eeshi afaan oromoo miti amma afaan haaraa malee eeshi tuuf summiidha kun immoo eeshi isaan hin miidhu amma hospitaalli silaa baay'ee dhiphatu dhukkubsattoo ta'anii harka isaanii irra kaa'u amma isaan hin dhiisan eeshi tuuf 18 naa dubbisa bofa yoo qaban yookiis waan nama ajjeesu yoo dhugan isaan hin miidhu isaanii warra dhukkubsatan irraa isaaniin jedha amma iddoo kanatti waan nuti arginu gooftaa Yesuus Kiristoos
erga bartoota isaa waggaa sadiif ji'a ja'a barsiise booda immoo dhoksaa tokkotti hime. Inni kuni jalqaba irratti wangeela saba hundumaattuu lallabaa'e. Wangeela saba hundumaattuu maal godha? Lallabaa'e. Every nation, every people. Every nation, every people. Kana jechuun har'a addunyaa keenyarraa afaan 7,000 jira addunyaa kanarra. Afaan 7,000 keessaa afaan 3,000 fi afaan 375 meegaa laanguweejidha afaan Oromoo dabalatee jechuudha. Afaanota kana keessaa afaan 7,000 kana keessaa saba baay'eetu jira addunyaa kanaaf. Saba baay'ee neeshinii baay'ee kan jiru gara neeshinii 6,000 olitti kan jiru addunyaa kanarra jechuudha. Saba hundumaattuu maal godha? Wangeela lallabaa. Nama hundumaattuu wangeela lallabaa. Kuni baay'ee barbaachisaadha. Kan isinirratti irratti xiyyeeffattanii saba afaan keessan haasa'u qofa irra ta'uu qabu. Yookiin immoo sababa siyaasaatii fi saba keessa wajjin wal lole isa jireenya bara baraatti hir'isuun qabdanii itti himuu qabdu. Ani maaltu na dhibee nama ariifa isheen beekan afaan Oromoodhaan hin lallaban jettanii yookiin immoo warra Chaayinaa gaafa argitanii dhimma ishee hin jettanii ammuma dandeessan Yesuus jaalala jettuuni saba hundumaattu yeroo fanni irra fiigaa inni kabira maqaa kootiin dinqii ni gootu jedhan. Inni kuni wangeela Maatiyoosi boqonnaa 28:19 hanga 20 fi Maarqoosi boqonnaa 16 lakkoofsa 15 hanga 18 ni jiru wal tumsa wal tuba. Hubadha. Murtaa Yesuus Kiristoos dubbate. Wangeelaawwi Maatiyoos gaafa dubbatu dhumarratti miishiniin eessatti akka raawwatuu fi Waaqayyo akkamitti akka nama wajjin ta'u dubbate. Maarqoos immoo kan inni dubbate waa'ee miraakiliiti, waa'ee humnaa dubbate. Humna amma inni qajeelaan nu dubbise hundisaa nan ariifadhe natti fakkaata. Inni qajeelaan amma nu dubbise hundisaa waa'ee humnaati. Humna maaliitiin akka tajaajiluu qabu. Kanaaf yoo humnichatti fayyadamtanii humni isin itti fayyadamtu sun humni maqaa koo keessa jiru suni dhuga baatii fidaa. Dhugabaatiin sun maal akka ta'e amma ilaala. Inni gabiraa amantoota haaraa cuuphaa waldaan kiristaanaa kana hin goote. Waa'ee isaa baay'ee dubbachuun hin barbaachisu. Inni kan biraa immoo Yesuus Kiristoosiin fudhachiisaadha. Egaa erga akkas ta'e saba hundumaattuu yeroo wangeela lallabnu mootummaan Waaqayyoo daangaa isaa bal'ifata. Mootummaan Waaqayyoo nama baay'eetu gara mootummaa Waaqayyootti dabalamee amantoota ta'aniitu sana booda immoo erga amananii mishinii fudhatu jechuudha. Amma nuti waldaa keessan tajaajillaa warra haala jiran immoo hin qaqqabna. Kana jechuun ministirii and mission jennaan. Ministiriin waldaa keessatti amantoota wal tajaajillaa fellowshipiin jira, sagantaan garaa garaa jira. Hin alaa garuu maadha warra gooftaan beekne bira yeroo dhannu mishinii hin qaqqabna jechuudha isaan. Ergama fudhannee kaana. Warra waldaa keessaa garuu hin jajjabeessinaa, hin gorsinaa, hin kadhannaa fi rakkoo yoo jiraate rakkoo sanarraa cabsinaa. Waldaa keessatti akkasii jechuudha. Kanaaf saba hundumaattuu yeroo wangeela lallabnu wangeelli mootummaa Waaqayyoo hin bal'ata jechuudha. Waldaa laallee yookiis immoo denominationii maqaa waldaa garaa garaa laallee nama gargar hin qoonu. Nama hundumaattuu eenyu lallabna? Yesuus Kiristoosin lallabna. Sila Yesuus Kiristoosin kenninaa isiniin jedheera. Egaa erga kana hubannee mee waan tokkotti isinii dabala. Hudson Taylor namni jedhamu Hudson Taylor nama Scotland Ingilizii ka'ee gara biyya Chaayinaa wangeela fudhatee deemeera. Hudson Taylor, Thomas Edison jechaan jiru. Hudson Taylor, Thomas Edison isaampulii uumeedha. Hudson Taylor 1850moota keessa gara Chaayinaa wangeela fudhatee dhaqee hojii guddaa nama hojjeteedha. Namni kun akkas jedha. Ergamni guddichi filannoo keenya miteedha. Ergamni guddichi Waaqayyoof abboomamudha. It's not an option. It's an obedience to God. Waaqayyoof abboomamuudha, Waaqayyootti of kennuudha malee yoo barbaanne gochuu yoo barbaanne dhiisuu miti. Sila isiniin jedheera. Ergamni guddichi maal waldaa kiristaanaati? Hojii manee waldaa kiristaanaati. Hojii manaati. Amma Yesuus deebi'ee dhufutti waan waldaan kiristaanaa hojjettu. Maqaa kootiin dinqii godhaa gaafa Yesuus Kiristoos jedhee dubbatu maqaa kootiin dinqii gaafa godhaa jedhee dubbatu yoo dinqiin hin ta'u ta'e sochii wayii hin jiru yoo ta'e namni nuuf. Kanaaf amma seetanni bahuu qabdi.
dinkiin garaagaraa ta'uu qaba dhibamaan fayyuu qaba iswee jaalalaan nama baay'eetti suuta jettee lallabuurraa naafti tokko yoo diriire waaqayyo baay'eetti gargaara Phexros irrakkate wadeeruma irratti akkas godhe waaqayyotuma inni gara Yohaannisii wajjiniin gara mana qulqullummaatti ol seenu maal godhe naafa tokko argee maqaa gooftaa Yesuusiin ani warqeef meetiin qabu ati ka'iitii hijaachi adeemi gaafa jedhu namitti nu miidhaale nama meeqatu gaafa sana gooftaa mata nama meeqatu mata nama 3,000 al takkaan waaqayyo naama wayisii faaftaachisa bakka ta'e maqaa kootiin maal godhaa dinqii godhaa gaafa jedhu hafuurri qulqulluun nu gubbaatti kaasne sun si keessa taa'ee hojii hojjechuu qabu amma mee allaamudiin utuu dhaqee yookiin immoo bilgeet utuu dhaqee yookiin immoo Warren Buffett utuu dhaqee sooressi gurguddaan addunyaa kanaa utuu dhaqee naafa sana diriirsuu danda'a dooktoriin danda'a Yesuus garuu danda'eera. Isheen qoricha hundaan bittaa namaan beektaa kan namni hin dandeenye dhufee gaafa danda'amu namni yaa'e yoo diraamaadhaan ta'e akka diraamaa ta'e arganii suutuma suuta shibbu jedhanii sigatu diraamadhaan narraa kun beekna egaa baay'ee isaa waan baay'ee beekna sitti dubbannu malee inni siinsa inni sirrii garuu yoo waaqayyo baay'ee gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedha jaamaa sana gaafa ijabanu nami cubbuu hojjetanii jaamaa hin taane Yohaannis boqonnaa 9 maaliif jaamaa ta'e ulfinni waaqayyo akka ittiin mul'atu utuu namitti ittiin iji ishee hin banamne ta'ee jarri suni nama hin jechuudha waaqayyo danseem har'a ergaa wal fakkaataa hojii wal fakkaataa waaqayyo tajaajiltoota hojjechuu barbaada sin hojjechuu barbaada yeroo tokko kana sinii dhugaa bayanii waan tokkotti dabalee goonan Bishop Benson Idosa nama jedhamu Nigeria keessa 1970 keessa 75 booda tajaajila kana ni jalqabu. Kitaabota Benson Idosa gaafa dubbisu waan ajaa'ibaa baay'ee nama arga. Namni kuni kan baay'ee sirriibu waaqayyo na rakkisin jedheetu Benin City magaalaa jedhamtu Nigeria keessaa ka'ee gara Ameerikaatti baqatee haadha manaasaa wajjin. Gaafa Ameerikaa dhaqu gooftaani halkan dhufee itti dubbate. Ati biyya kanatti inaaftu waan asitti sitti hin fayyadamuu biyya keetti deebi'i garuu nama miliyoona baay'een gara kootti deebisuu barbaada. Karaa keetiin ishee kana naa hubadhu jedhe. Kana booda na rakkisinii saba rakkataa wajjin. Na rakkisinii namni tajaajila isaa beeku tokko waan baay'ee si jaalannu biyya kana keessatti mana kiraa jiraachuu hin qabdu mana sii binnaa jedhanii walii galan. Kanan barbaada miti jedhee kana booda mana barbaaduu deeman mana kiraa barbaaduu mana bitan gaafa barbaaduu deemanii mana sadii nutti agarsiisanii sadansaa keessaa inni tokko manyitaa sadii qabaadha. Waaqayyo kana naa kennitu taanaan dhuguma jireenya naa kenni taareen jedhe jira badde. Asir lafarratti kanan gootu taanaan waaqarratti maal akkatti kana gootu maalan beekaa siriin gaafate. Hindoon jedhee hooqa haaraan takkaan arganne jechuma keessa taa'ee gadhiise haadha isaa. Shaashaan godhee. Manicha gaafa laaltu hooqa haaraa nama dubbachiisa. Kana booda bituudhaaf doolaara miliyoona tokkoon bituudhaaf itti walii gallee jarri sii binna jedhan sun gammadanii hin baane. Hin galle gaafa mana gallu gooftaan halkan dhufee choose whatever you want. I will give you 2 options. You will die here or go back to Nigeria. I use dare you. Yookiin asitti duuta yookiin Nigeria dhattee itti fayyadamu. Lama keessa tokko godhata. Sana booda haadha manaa koo dugda ishee rurrukutee ka'ii waaqayyo biyyatti deebinaa naan jedhee mana kanas asiin bitannu maa waan goonu hin qabnu bakka biyyatti deebi'uun keenya murtaa'eera waaqayyo kunis silaa waan gaarii namaaf hin hafu jedheen.
Sana booda mana har'a ilaalle sana hin bitatin asiin jedhe akkasuma hin jedhe harki koo keessa hin jiru nama sii bite malee ana sii bite miti ka'ii biyyatti galinaan jedhe jiin booda amma waa miti haati manaa koo anatti haa dubbatu waan deebiin han deebisaa jette isheetti ni jedhiini nu deebisirrinsi qaba ati waan garaa laaftuuf akkasiin jedha isheetti ni jedhiini ammuma deebii isheetti ni jedhiini irratti ammuma jitte ana booda ganama ka'ee shaantaa koo fudhadhee New York City deemee New York City irra Nigeria Lagos City deebi'e. Baay'ee sinnibu nama sanaan Waaqayyo dinqii gurguddaa godhe nama miliyoona 100 oltu gooftaa Yesuus fudhate tajaajila isaati. Mana Ameerikaatti hawwe sana har'a sana ni Nigeeriyaadhaa qabu jedhe already 1998 du'e namichi tureera. Garuu Waaqayyo baay'ee itti fayyadame. Pireezidantiin biyya keenyaa mana sana qabu mana nanaan asitti ijaarradhe. Konkolaataa koo ijoolleen kan finnu jedhanii na gaafatu walii ishee wallaallee. Otoon manittiin na qabdeetti ta'e Ameerikaatti yoo na dhaqan hin argu. Wanta kun isinii dhugaa bahuudhaaf dhufe. Wanta dhugaa isinii bahu asitti yeroo Waaqayyoo akka dinqii hojjetu barbaadu jedhe du'aa kaastuu jedhee caafamee jira waan ta'eef du'aa sana kaasuu malee isin tajaajilu jedhee amma har'a hafuura keessa akka kaasuu kan baay'ee kanaan isinitti baay'ee dubbadanii waan xinnoon dubbadhee bu'ee yaade magaalaa keenya keessa naanna'anii balbala namaa rukutaa du'aan mana kana jira du'aan mana kana jira namni du'e jira du'aan kaasaa jedheen balbala rukutaa nama jiraa barbaadanii tajaajilli keessan hin cimu Boleh fakkaatu amma kan keenya wajjin nama jiraan barbaadinaa balbala namaa rurrukutee du'aan mana kana keessa jiraanan kaasaan jedha otuma jedhuun mucaa tokko du'ee kennasanii awwaaluudhaaf kan jedhan otuma balbala rurrukutu argadhe kana booda dhaqee harkarra kaa'een maqaa gooftaa Yesuusiin warra du'an kaasaa jedhameera jedhee gaafan kadhadhu socho'uu didee Nama socho'uu diduun achuma jilbeeffadhee Waaqayyo kana gootu jettee waadaan hin galle kanan kaasu taanaan ani bakka kana booda sin tajaajilu jedhe. Kana booda gaafa akkas jedhu socho'uu jalqabe. Mucaan waggaa 8 du'ee ture gaafa socho'uu jalqabu gaafa saanduqi reeffaa qaxachuu jalqabu gaafa sagalee dhageessisuu jalqabu nanna'ee mucaan ol jedhee bishaan obaasnee hin awwaaltanii fayyadan jedhee. Sana booda tajaajilli koo isheen dur namni maqaan hin dhoofne du'aa qabna jedhee natti bilbiluu jalqabe. Du'aa qabne kan isin teenye yanti bamadare du'aan mana kana keessa jira nama jiraan barbaadu du'aan barbaada nan kaasan jedhe. Otoon jedhu ji'a muraasa keessatti du'a 8 kaasee. Du'a 8 Waaqayyoon itti fayyadamee kaasee namni hundumtuu samalee jechuu jalqabe. Waan tokko isinitti himu. Du'a barbaada jiraadhiisa. Du'aatti lubbuu godhaaf. Warra gooftaa qaban wajjin mataa hin cabinaa isaan isa rakkisu. Warra gooftaan beeynitti dhaqaa wagii lallabaa. Warra du'a. Warra fuuraan du'an. Warra jireenyi isaanii du'e. Inni caatiin rakkiseera guggubateera du'eera. Hejji rakkiseera. Kan warra rakkisan. Du'a barbaada. Kana fuuratti du'ee barbaada. Dhaqaa isaaniitti wangeela lallabaa. Gooftaa Yesuus Kiristoosii maqaa kootiin warra du'an hin kaastu. Warra du'an hin kaastu. Gooftaa Yesuusii the shocking promise yookiin immoo abdii nama raasu yookiin nama sodaachisu waadaa galee deema. Abdii nama sodaachisu yookiin the shocking asdangaach tasfaa. Tasfaa yookiin asdangaach nama sodaachisu. Asdangaach tasfaan suni yookiin immoo abdiin nama sodaachisu suni maal jedhe maqaa kootiin hafuurota hamoosa maal godha baasaa nutarra irratti kan xiyyeeffanne hafuura hamaa baasuu tun ta'an hafuura hamaa hiisisu miti namni baay'een seexana baasaa jiru seexana maal gochaa jiru hiisisaa caafamee jiru seexana hiisisi kan jiru maal godha
baasa kana jechuun hajaji jechuudha. Hajaji malee akka inni of mul'isu yeroo tokko waan tokkotu keessa qola. Finfinnee kana keessatti namicha tokkotu seexana baasa dubartii keessa. Gaafa seexana baasu kaameraamaaniin isaa irraa galagaleetu asii achi irraa galagaleetu duubatti galagalee waan biraa waraabaa jira. Dubartiin asii gangalattee hafuurri hamaan keessaa hin caraanaa hin gangalatti. Yeroo hafuurri hamaan keessaa caraanu kaameraamaaniin irraa galagalee waan biraa waraaba. Dhaggeeffadhaa sirriitti. Achiin booda muraan jira banti. Achiin booda gaafa galagalu dubartiin asii gangalachaa jirti namichi waan biraa waraabaa jira. Haa ta'u ishee balleessu. Fuuteetta akka viidiyoo kana naa fuuteetta isa isheen iyyitu. Kana booda gidduutti dubartiin hafuurichi keessaa bahee hin kaate. Kan hin barbaadu koo viidiyoo isa isheen iyyitu kan hin barbaadaa. Seetanni ishee keessaa bahuu isaa miti kan hin barbaadu. Viidiyoo isaan barbaadaa. Namoonni amma jecha sii kennaa raawwataa yennee hit እንደገና ትጨዋለሽ. Amma deebitee የእግዚአብሔር ሰው ሁለቴ መጮህ የለም። አንዴ ጮካለሁ ካየራ ለበዩን amma seexana yisiisuutuun taane maal gochuun baasu waraabamne maaliif taane seexanni nama keessa utuu jiru jireenya dhaaluun hin danda'amu. Sabab isaa nama dogoggorsiisa waan ta'eef. Mootummaa isaa nama keessatti babal'isa. Ofii isaa mul'isuu barbaada. Namni seexanni itti fayyadamu Waaqayyoon gammachiisuu hin danda'u. Waaqayyo bilisa baasuu barbaada. Seexana jechuun ba'aa jechuudha. Gaafa seexana namarraa kuffistu maal namarraa kuffista? Ba'aa namarraa kuffista. Gaarii fakkaataa, konkolaataadhaa, digintiidhaa waan ta'e fiduu dandeessi, harkisuu dandeessi. Garuu ba'aa harkista. Kennaa seexanaatii mannaa kennaa seexanaatii mannaa rakkachuu nama baay'ee amma kennaatti kennee wajjin rakkisa. Kan halkan gangalataa kan maal godhaa gara sana seenu gaafa. Inni kabira abdiin haasisaanii maqaa koo warri waamanii warri anatti amananii qooqaa haasa'u. Qooqaa amma afaan Oromoo afaan Amaaraa haasa'u. Maal haasa'u? Afaan haasa'u. Qooqaa. Qooqaa waa'ee qooqaa baay'ee macaafa qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti caafameera Phaawulos dubbateera isa keessa hin galu. Garuu qooqa haaraa namni haasa'u afaan maalii haasa'a? Afaan ergamoota Waaqayyoo haasa'a. Warra samii haasa'a. Namni qooqa haaraan haasa'u eenyu wajjin dubbatadha? Waaqayyoo wajjiniin dubbata. Namni raajii dubbatu immoo eenyutti dubbata? Waaldaatti dubbata. Sabatti dubbata. Qooqa haaraa haasa'u. Yeroo ati qooqa haaraadhaan haasa'uftu namni argee hin ajaa'ibsiifatu. Edification yookiis immoo nama qulleessa. Inni kan biraa abdiin gooftaa Yesuus kennee isaan bofa qabu. They pick up serpents. Bofa qabu. Bofa jechuun seexana jechuudha. Waan biraa miti. Bofa jechuun seexana jechuudha. Addaamiin bofatu gowwoomsee gooftaa Yesuus dhufee kan qore bofa. Jecha biraatiin ibsuudhaafi seexana jechuudha. Inni kun waa'ee bofaa kun waa'ee seexanaa ibsa bal'aa barbaada. Sayyuu barsiisuun guyyaa dheeraa namatti fudhata. Dheeraa waan ta'eef. Sababni isaa hiika garaa garaa qaba. Waldaan kiristaanaa waan hin hubanne keessaa gaggeessitoonni waldaa waan hin leenjine keessaa inni guddaan isa kana. Inni kan biraa yoo waan nama ajjeesu dhugan homaa isaan hin godhan. Yoo waan nama ajjeesu dhugan homaa isaan hin godhan. Yoo waan nama ajjeesu fudhatan hin jedhu. Waan nama ajjeesu kan fudhachaa jiran baay'ee. Waan nama ajjeesu. Osoo ati hin beekin yoo namni summii si obaase malee ofii beektee yoo summii dhugde. Osoo ati hin beekin namni summii yoo si obaase yeroo darbanii nama tokko wajjin hin haasa'e. Mana nyaataa tokkotu ture. Mana nyaataa sana yeroo hundumaa dhaqee nyaata fayyadamaa. Lakkaa'utuu nan hin beekin qorichatti makanii naa kennane. Achiin booda gaafan nyaata sana nyaadhee gara manaatti deemu dhalli koo kun bishaan ta'uu jalqabe. Sana booda waan